Addunyaa irratti yeroo ammaa kan yoo xinnaatti namoota miiliyoona tokkoof tuqaa 9 ol balaa tiraafikaatiin waggaa tokko keessa lubbuun isaanii kan bahu yoo ta'u miiliyoona 60 ol miidhaa cimaadhaa fi miidhaa salphaan kan irra gahudha. Akka biyya keenyaattis qorannoowwan akka ibsanutti yoo xinnaatti balaa tiraafikaatiin namoota 4,000 ol balaa tiraafikaatiin lubbuu isaanii kan dhabanuu fi namoota 15,000 ol immoo miidhaan kan irra gahudha. Qalbeeffadhu konkolaachisaa yeroo hojiidhaaf mana baatu yoo balaan galaafatamte maatii kee